Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itoopilaakimaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadheen dhufee jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin illee baankota keessa immoo guyyaa har'aa baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti baankii Qaqqajareen qabadhee dhufa jechuudha. Guyyaadha guyyaatti baankii Qaqqajareen dhufa. Guyyaa kale akkuma beekamu baankii Hawaashiin biyyoota 7 qabadhee dhufee jechaadha. Har'ammoo baankii Qaqqajareetiin baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jechuudha. Salphumatti karaa itoopilaakimaarkeetiin guyyaa hundayyuu biyyootuma 20 kanan qabadhee dhufa. Karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe baankii Qaqqajareen qabadhee dhufa jechuudha. Akkuma jedhe guyyaa har'aa baankii Oromiyaatti, guyyaa kalee baankii Hawaashiin jechaadha. Baankii Hawaashiin qabadhee dhufe jechaadha. Egaa nagaa Waaqayyoo isin daganne, nagaan Waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf immoo haaraa taatan manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib, sheer, laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer, laayik gochuun viidiyoo kana hanganumaatti caqasaa isiniin jenna. Viidiyoon kun gabaabduudha jechuudha. Daqiiqaa gabaabduudha. Yoo akkam baay'atte daqiiqaa 10 jecha isarraan kan hafe daqiiqaa 8 jechuudha. Salphumatti daqiiqaa xiqqoodha jechuudha. Yeroo baay'ee namatti fudhatu kun immoo faayidaa guddaa qaba jechuudha. Keessattuu warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergatanii fi faayidaa guddaa qaba jechuudha. Keessattuu ani guyyaa guyyaan hojjedha waan ta'eef guyyaa dallaaladhaan meeqa jettu karaa itoopilaakimaarkeettiin dallaaladhaan meeqa jechuurra meeqaan oolee meeqaan sharamni har'a meeqaan oolee jechuurra viidiyoo keessa salphaatti argachuun hin danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf tokko isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan hamma ergattan saniin baay'ifattu jechuudha. Guyyaa har'aa hamma ergattan saniin baay'ifattu. Karaa baankiitiin immoo yoo ta'e guyyaa har'aa akkuma jedhe baankii Oromiyaati biyyoota 5 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan ani tokko isaan dubbadha waan ta'eef karaa baankiitiin illee hamma qabdan saniin baay'ifattu jechuudha. 2000 yoo qabaattan 2000 jettanii baay'isuu jettaniiti. Birri biyya isinii sana baay'ifattu jechuudha. Egaa gabaabumatti immoo kanan qabadheef akkuma beekamu biyyoota akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Ooman riyaala, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa yuwaanii, Joordaan dinaara, Paawundi istaarlingii, Yuuroo, Swiis firaankii, Koronaa, Turkii liiree fi kan kana fakkaatanan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin akkuma jedhe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi istaarlingii, Yuuroon qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa itoopilaakimaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Guyyaa kalee irratti dabalee jira jechuudha. Guyyaa har'aa salphumatti dabalee jira jechuudha. Birriin hir'ise guyyaa har'aa karaa itoopilaakimaarkeetiin Yuuroo qofaa jechuudha. Yuuroon guyyaa har'aa xiqqoo saantiba akka naannoo saantiba 20 hir'isee jira jechuudha. Kanarraan kan hafe Biriin Paakistaanii fi Biriin Yemen immoo akkuma kaleechatti jiru jechuudha. Salphumatti biyyoonni 17 dabalanii jiru jechuudha. Biyyoota inni qabadhee dhufe keessa biyyoonni 17 dabalanii akkuma jedhe immoo Yuuroon guyyaa har'aa hin qannasee jechuudha. Biriin Paakistaanii fi Biriin Yemen immoo akkuma kaleechatti jiru jechuudha. Kanarraa kan hafe biyyoonni 17 dabalanii jiru jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaarraa hin ka'a jechuudha. Guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarraa hin ka'a. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoopilaakimaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 65 fi saantiba 77 jechuudha. Dhugaa dabalee jira jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankii Oromiyaatiin birii 100 fi birii 41 fi saantiba 28 jechuudha. Akkasuma kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoopilaakimaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 18 fi saantiba 75 jechuudha. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoopilaakimaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 9 fi saantiba 20. Kan itti aanu Ooman riyaalli tokko karaa itoopilaakimaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 400 fi birii 31 fi saantiba 05. Duubaay dirhaamiin tokko karaa itoopilaakimaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 45 fi saantiba 13. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin tokko karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birii 39 fi saantiba 69. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa itoopilaakimaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 44 fi saantiba 17. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birii 38 fi saantiba 96. Kan itti aanu
Kuweet diinaarri tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 41 fi saantiba 93. Kan itti aanu baareen diinaarri tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 40 fi saantiba 19. Chaayinaa yuwwaanii tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 23 fi saantiba 27. Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 34 fi saantiba 01. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingii tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 23 fi saantiba 29. Akkasuma immoo paawundi sterlingii karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 89 fi saantiba 74. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 94 fi saantiba 16. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 64 fi saantiba 45. Kan itti aanu Swiss biraankiidha. Swiss biraankiin tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 7 fi saantiba 72. Koroonaan tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 17 fi saantiba 61. Kan itti aanu Turkiidha. Turkii liireen tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 98. Ijipshaan paawundiin tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 47. Yemen riyaalii tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 69. Kan itti aanu Israa'el shekeliin tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 50 fi saantiba 02. Paakistaan ruupeen tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 58. Hindiyaa ruupeen tokko karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 86 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin illee biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Baankota keessa immoo akkuma jedhe baankii Oromiyaatiin guyyaa har'aa biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Egaa gabaabumatti karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan akkuma jedhe guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Kan biraa immoo kanaan jechuu barbaadu guyyaa hundayyuu na dubbadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan jechuudha. Keessattuu warroonni mana madaawii jirtanii fakkeenya birrii biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaawii jirtan immoo diinaara biyya sana osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beerut yookaan libneen irree birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan libneen immoo paawundoota keessa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Paawundiin baay'eetu jira garuu kan Beerut yookaan kan libneen baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemenii jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa birrii Yemen 0 saantiba 69 jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaatti gadi jechuudha. Akkasuma birriin Paakistaanii irree 0 saantiba 58 jechuudha. Baay'ee xiqqoodha birrii Itoophiyaatti gadi jechuudha. Salphumatti birriin Beerut illee akka birrii Paakistaanii fi akka birrii Yemenii jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaatu caalaa jechuudha. Salphumatti birrii Itoophiyaatu caalaa jechuudha. Gabaabumatti warroonni mana madaawii jirtan immoo paawundii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira jechuudha. Akkuma paawundiin baay'een jiraate doolaariin baay'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf doolaarota 3 maqaa jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaariin jedheen jira jechuudha. Sadan kana maqaa malee doolaariin baay'ee jira. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin irree baay'ee jira jechuudha. Sadan kana keessa garuu isin kan fudhattani Ameerikaa doolaariidha ta'a jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerutii birrii biyya sanii osoo hin taane Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan warroonni Joordaanii fi Beerut keessattuu mana madaawii jirtan jechaadha. Birrii 100 fi birrii 65 fi saantiba 77 jechuudha. Kanaan irra eeggattu yookaan saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo yoo ergattan baankota keessa immoo guyyaa har'aa baankii Oromiyaatiin immoo yoo ergattan Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 41 fi saantiba 28 jechuudha.
kanaan herreeggattu yookaan sabattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhee warroonni Joordaanii dinaara biyya sanii miti jechuudha. Dinaara birriin biyya sanii dinaara jedhama waan ta'eef dinaara biyya sanii osoo hin taane doolaariidha jechuudha. Akkasumas Beeruut yookaan Libneen irree paawundii osoo hin taane doolaariidha jechuudha. Doolaarota keessa immoo Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Egaa gabaabumatti warroonni Joordaanii fi Beeruut keessattumaa nama dabii jirtanii Ameerikaa doolaarii fudhatu jechuudha. Kanarratti warroonni Joordaanii jechuudha. Ala warroonni hojjetan diinaara yoo fudhattanii diinaara dura dubbadheen herreeggattu yookaan sabattu jechuudha. Salphumatti beekamaasaa warroonni Joordaanii jechuudha. Haa ta'u Joordaanii jijjiirrannaan yookaan immoo doolaarii hin caala jechuudha. Salphumatti birrii diinaarii Joordaanii doolaarii Ameerikaa hin caala jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee waliigaltee daldaltoota keenyatti waan ta'eef Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin akka walitti deebinutti nagaa ta'a.